pilaana yookaan magaalaa Shaggar jedhuun masgidoonni hedduun isaanii akka diigamaa jiran masgidoonni keessattuu waggaa umrii 30 qaban 15 qaban kagartee sirna ihaadii keessa iyyuu ijaaraman irra baay'een isaanii jechuudha. Yeroo ammaa kana diigamaa jiru kana argaa jirra kun dhugaa yoomuu haaluun hin danda'amne jechuudha. Diigamiinsi kun ammoo gama mootummaatiin akka mootummaan jechaa jirutti ijaaramiinsa seeraan alaatii jedha mootummaani. Nuti ammoo ijaaramiinsa seeraan alaatii miti jenna. Maaliif iddoowwan amantaa biyya keenya keessatti kan beekame hawaasatu walitti bahee naannoo sanirraa lafa fudhata. Maallaqa ummataatiin maallaqa lammiileetiin ijaarama. Namni dhuunfaa tokko kan masgida ijaaru jiru masgidni kan hawaasaati, kan ummataati, kan biyyaati. Masgida gaafa diiguudhaaf deemnuun duratti gama mootummaatti akka mootummaatti yoo mootummaan kun kan dhugatti nagaa barbaadu taate. Yoo mootummaan kun dhugumatti kan walqixxummaa barbaadu taate. Yoo dhugumatti mootummaan kun kan lammiilee biyyaatii fi nagayaaf tasgabbii biyyaatiif hiyyaadhaan jedhu taate deemee dozariidhaan masgida diiguun duratti hawaasa naannoo ummata muslimaa naannoo san jiraniin imaamota masgida jira, bakka bu'oota masgida jira, sanbira dabre majlisa oromiyaa jira, majlisa federaalaa jira jechuudha. Odoo isaan kana wajjin hin mari'atin akkanumaan lafaa ka'ee masgidoota hedduu kana diiguu jechuun tokko tuffii ummata muslimaatiif hagam takka akka qabu kan agarsiisu. Sirriitti dhaggeeffadha. Tuffii guddaa mootummaan sirni biltsiginnaa ummata muslimaatiif qabu kan agarsiisu. Lama dantaa siyaasaa as keessa argachuudhaaf warroota deeman qaama mootummaa fi mootummaan kun keessa hedduu jira jechuudha. Amma gaafa dheengaddaa warra ortodoksii mufachiisee charchii faadee seenee maarree haaraa gaggadhiisee minaamin. Okay. Amma ammoo mootummaan kun kan gammachiisaa kan boochisaa kaanii wal qixxeessa balaansii godha jechaa deemaa jira mootummaan kun laaqabadhaan malee. Akka dheengaddaa warra amantaa ortodoksii hordofan hedduu isaanii luus godhe dhabetti har'a ammoo isaan sanas deeffachuuf ta'ee jedhee mootummaan ajandaa kana fidate ilaala. Laaqabaddaa mootummaan kun mootummaa taphaatii miti. Gabaabumatti sirni biltsiginnaa mootummaan kun mootummaan Abiyyi mootummaa raagdoo kan mana xanqaayitiin bulu. Laaqabaddaa kana dhugaadha kun haqa. Biyya Itoophiyaa keessatti yoo dhiigni hin jiine yoo guyyarraa namni hin ajjeefamne dam kaalfasisa hagar mamraa taatti chilumta bulan. Yoo dhiiga gannaqaa guyyarraa hin jiksine Abiyyi biyya san bulchuu hin dandeettu jedhamee xanqaayiin itti himamee jira jechuudha. Takkaa haga Abiyyi dhufe waggaa 5 ol biyya san keessatti ajjechaan jumlaa, buqqaatiin hidhaan jumlaa, lolli takkaa biyyi sun nagaaf tasgabbii waaraa argattee hin beektu kun dhugaa fi dhugaa dirree jiru jechuudha haqa kun. Karaa wal qabatee mootummaan kun ammas masgidata diiguu akkuma itti fufetti jira jechuudha. Masgida diiguu qofaa miti guyyaarraan kana diigamuu masgidaatiin wal qabatee obboloota keenya muslimaa hawaasa muslimaa karaa nagayaatiin sagalee isaanii dhageessifatan salaatu jummaa booda waan takkaa sirni wayyaaneen godhin mootummaan Abiyyi Ahmad godhaa jira. Kana dhugaa haqa fudhadhaa. Ani magaalaa Finfinnee keessa waggaa 12 jiran. Takkaa awwaliyaa fi banii masgidirraa takkaa hafeen beeku gaafa dimtsaachin isa baasan. Odoo mallas lubbuun jiru jechuudha. Achi boodas jechuudha. Abubakar Faanis odoon hidhamin dura erga jarri hidhaman boodas jechuudha. Garuu guyya tokko sirni Ihaadig kan yeroo san ture awwaliyaatti yeroo sagalee keenya dhageessifannu. Anawaaritti yeroo sagalee keenya dhageessifannu. Sanuu kaardii adii jira, keelloo jira, diimaa jira. San hunda qabannee mootummaadhaaf akeekkachiisa. Mormii garaagaraa afaan qabannee deemu osoo hin dubbanne. Waan kana hunda gaafa goonu mootummaa fi sirni Ihaadig yeroo san tureyyuu tarkaanfii akkanaa gara jabinaa kan uummata lammiilee biyyattii irratti hin fudhanne jechuudha. Sirni kaleessa isin sirna badaa jechaanii nu turre sun haga kanan goone jechuudha. Kanaaf sirni biltsiginnaa kun sirna akkaan gartee sirnoota darbanirra sirna hamaa jechuudha. Seenaa dargii keessatti waan mootummaan dargii hin godhin waan Ihaadig hin godhin mootummaan biltsiginnaa godhaa jira jechuudha. Kun tuffii uummata muslimaatiif qabuu fi maal fiduu dandeettan kan jedhudha jechuudha. Kanaaf uummanni muslimaa bakka jiru ammallee sagalee isaanii dhageessifata itti fufa. Amantaan isaa lubbuu isaatii ol. Hawaasa uummata muslimaa nuti uummatni islaamaa amantaan keenya lubbuu teenya ol jaalanna jechuudha. Amantaan keenya gaafa duune gaafa burkaanu islaamummaadhaan waan kanuuf jechuudha. Rabbii tokkichatti ni dhamanna akka duunee kanutti ni dhugoomsanna. Kanaaf uummanni muslimaa ammallee gaafiin isaa takkaa fi takka. Gaafiin isaa masgiida kiyya hin diiginaa. Ka diigdan bakkatti deebisaatii naa ijaaradha. Waan biraa tokko hawaasni muslimaa uummanni islaamaa gaafiin inni gaafate tokko illee hin jiru. Uummanni islaama jechuun nagaya jechuudha. Uummata nagaa barbaadu, uummata tasgabbii barbaadu kan nagaya dhoggaa jiru mootummaa sirna biltsiginnaa kanaa jechuudha. Har'a sheekotii meeqatti hidhamaa jira. Garuu kaadiree akka taayyeefaa kan isaan dura dhaabbatee isaanii mormu tuquu dhiisanii sheekotii ulamaa'ota gurguddoo hawaasa biratti dhageettii qaban uummata biratti jaalataman hedduu hidhaa jiran mootummaan kun. Mootummaan kun akkamitti akka biyya tana bulchuudhaaf deemu
akkamitti akka biyya tanatti gaggeessuuf deemu isinii gala jedhee yaada. Mootummaan kun mootummaa nagaa hin barbaanne, mootummaa tasgabbii hin barbaanne, mootummaa tuffii guddaa lammiilee biyyattii fi keessattuu ummata musliimaatiif ummata oromootiif qabu mootummaan kun. Magaalaa Harar keessatti argartanii jirtan, Shaashamanneetti agartanii jirtan, Jimma keessatti maal akka ta'e agartanii jirtan, magaalaa Finfinnee keessatti maal akka ta'e agartanii jirtan. Bakka dubartoonni itti salaattu keessa seenanii dhukaasa bananii ummata nagaa salaataa jiru. Ummata qawwee harkaan qabne, kan nama miine, kan nama dhoofne, kan bishaan takka hin jigsine irratti dhukaasa bananii lammiilee nagaa lubbuu baasaa jiran. Dhiiga gannaqaa jira biyyi. Jimma keessatti illee akkanumatti, Shaashamanneetti illee akkanumatti. Bakka hundatti kanatti ta'aa jira jechuudha. Kanaaf ummanni muslimaa keessattuu diaspora biyya alaa jiru. Lammiilee keenya kanaaf sagalee ta'uu qabna jechuudha. Gaafa kana jennu ammoo nuti ammallee irra deebinee dubbanna jechuudha. Gaafa kaleessa waan tokko tokko waan miidiyaa irra deemaa ture waan yeroo argataniif irraa tuttuqee deemuu barbaada. Lafti tuulamaa warri tuulama jettan lafti tuulamaa saamame hin jiru. Lafa tuulamaa ummata muslimaa osoo hin ta'in warra taabonni guyyarraa gaafa bu'e taabonni bakka akkana bu'ee samirraa bakka akkana bu'e jedhanii warri lafa kaare hektaara kumaatammoota dhibbaatammoota lakkaa'amu lafa guuratiin jira bara. Magaalaa Finfinneen parsantii 80 istiin naaw eenyu harqabuu inni beekna jechuudha. Naannoo sanitti maal akka ta'aa turee fi maal akka ta'aa jirullee ni beekna jechuudha. Garuu mallas asiin dura maal jedhe? በአዲስ አበባ ውስጥ እኮ በፊንፊኔ ውስጥ እኮ መስጊዶች በዙ አቶ መለስ እንዴት ነው ጀናን ማጀሬ ደብስ አቶ መለስ ዜናዊ አቦ ነሚቺ ሱን በርናም ዱጋቲ ነሚቺ ሱን ማቃት ይገሩ እስቲ መጋላ ፊንፊኔ ከሰ መስጊዶች ተጅራ ወልቲ ቀባቲ ቦሌ ቸርቺ ቦሌ ቤተክርስቲያን ቦሌ መዳናለም ቤተኒ ጉዲንሳ ከበከይርና ወልጅቹ ገራ ወልቲ ተደንተን ቦሌ ድልድለ በራና ከረ ወርተኒ ጀቹ ኦዶ ወልቲ ቀበኒ ለባ ቤተክርስቲያን ቸርቺ ሱን ቶኪቺ ፉደቴ ለፋ ቀቡ ሳጂንጋ ይሬ ጋባ አከ ቆሰቲ ጋፈተ ጉዱፋን ለሃቀለ lafa gurguddaa hektaaran kiiloomeetira meeqan warri fudhatayyuu homaa osoo hin ta'in lafa masgida ammoo waggaa 20 waggaa 30 dura waggaa 15 dura 10 dura abiyyi dura masgidoonni amma digaman kun hundi abiyyi dura ijaaraman garuu har'a magaalaa shaggar pilaanitti baafna jedhanii magaalaa ijaaruu osoo hin ta'in masgida diigaa jiran jechuudha. Kana jechuun maali? Masgidni eerpoortii intarnaashinaal addunyaa kana cufa keessa masgidni jira. Yoo ka masgida diiguudhaan magaalaan guddattu taate magaalaa akkamii akkasiin guddistan hin beekan. የትኛውም ቡርጅ ከሊፋ ከአከስ እንደለው ጉዳንተ አና ናፍን ገሉ ይቹ ከናፍ አመለስ ይረ ደበስ ልትማ ሲርኒ ኢያዲግ ዋን ጎዲ ሞቱማን ኩን ጎዳጅ ዋን ዳሎታ ከነ ከሰቲ ኑቲ ተካ ደገንደለ አገረለ ሂንበይነ ይቹ ቢየ ፈረንጂ ከነ ከሰቲ ቢየ አመንታ ኦርቶዶክስ ኦርዶፋን አመንታ ክርስቲያን ኦርዶፋን ከሰቲ መስጊድ እንዲገም ሜ አሜሪካ ከሰቲ መስጊድ እሰቲ ዲገ ነገር ሲሳ ጀርመን አውሮፓ ከነ ቢየ ፈረንሳ እንግሊዝ ከሰ ቢየ ከሚቲ የሮ መስጊድ ዲገሙ አገርተነቲማ hinjiru kabaja guddaa qabaniif biyyi Israa'el hin digdu masgida ka isii keessa jiru ka alaa diguu dandeetti ka isii keessa jiru hin digdu biyyummaa sunu Israa'elummaa sunu biyya kam keessatti agarre kan waan seenaa kenna keessatti agarree dhageennee hin beeynatu Itoophiyaa keessatti ta'aa jira kun dhugaadha haqa liqimsi kan kanaaf mootummaa kana sheekotiin yoo kokkeessi qaban yoo si abaaran mirga guutuu qaban deemaa taayee fira dhogga bas sheekotii dhiisati taayenu isin keessa taa'e likki haga funyaanii isinitti maa jira jechuudha. Waa'ee dhimma lama tuulamatti isinii deebi'a. Dhugaa dubbachuuf sirni kaleessaa obboloota keenya ilmaan Oromoo ilmaan tuulamaa qayeef qabeenya isaaniirraa buqqisan maajoritiin irra baay'een isaanii Baalee deema. Magaalaa gurguddoo qaban. Arsii deema. Magaalaa gurguddoo qaban. Harargee keessa deema. Naannoo Jimmaa deema. Hedduu kumaatama miiliyoota lakkaaman qayeef qabeenya isaanii sanirraa buqqaasanii mancaasan. Gaafa kana ammoo obboloonni isaanii nuti isin obboleeyyan kenna jedhaniini loon kennanii fi lafa qonnaa kennanii fi iddoo jireenyaa kennanii fi qubsiisan ummanni obboloota kenna shawaa kana qubsiisan ummata islaamaati. Maaf ol sumna dhugaa haqa dubbanna. Ummanni musliimaa gaafa islaamaa gaafa isaan qubsiisu amantaa irratti hundaa'ee osoo hin taane oromummaa irratti hundaa'eeti kan isaan kana qubsiise. Kaleessas sababa maastar pilaanitiin kan wareegama qaqqaalii lubbuu isaa kafale ummatuma kanaa jechuudha. Sabbataaf burraayyuu Harargee taa'eeti bara. Kachitti onneen isaa godhootutti hiriira ba'aa ture, kaajjeefamaa ture, kan duguggaa sanyii gochi shukanneessan jechi gurguddaa irratti raawwatamaa ture. Harargee keessaa, Arsii keessaa, Baale keessaa, Jimma keessaa, Borona keessaa, Gujii keessaa, kutaa Oromiyaa hunda keessaa jechuudha. Gaafa kana jedhu ammoo lafti sun lafa kiyya jedheeti malee qayee tuulamaa qofaa jedhee gandatti sin baasne. Oromummaa waliin nufi gaafa si fudhatullee gaafa ati tuqamtullee kasii iyye kasii wareegame ka jire lubbuu isaa qaalii siif kafale ilmi Oromoo dhalataan Oromoo
amantaan osoo gargar hin bahin islaama kiristaan osoo hin jedhin jechuudha. Lafa tuulamaa, lafa Harargee, lafa Shawaa, lafa Wallaggaa, lafa Baalee, lafa Gujii osoo hin jedhin jechuudha. Oromummaadhaaf wareegame. Oromummaa walitti qabna, amantaa immoo kophaa kophaa qabna amantaa. Garuu amantaa keenya waliif kabajne kana kan barsiise gootota keenya kaleessa kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa fa'a, kan akka Waaqoo Guutuu fa'a. Amantaadhaaf hin qabsoofne kaleessa. Wareegama isaan kaffalan, qabsoon isaan gaggeessaa turan, qabsoo saba isaanii, uummata isaanii, lammii isaanii fi biyya isaanii gabrummaa jalaa fi sirna nama nyaataa jalaa baasanii qabeef qabeenya isarratti Oromoon akka abbaa lafaa akka abbaa biyyaa ta'uuf wareegama qaqqaalii warroota kaffalan. Warroota gartee icciitiin garaa nu baate garatti nu deebitee jira nu adeebitu jedhanii liqimsan akka Hajadam Saaddoo fa'a jechuudha. Hajadam Saaddoo amantaaf hin qabsoofne. Seenaa Maccaa fi Tuulama jaaruu keessatti gadhaabuu keessatti seenaa gootota seenaa gurguddoo qabdu jechuudha. Kalee amantaan osoo adda qoqqoodamin Oromummaa fi Oromiyaadhaaf jedhanii qabsaa turan har'as Oromoon sanii jira. Kaleessa adii uffannee adii dubbannee adii si wajjin dhaabbanne gaafa jennu dhageeffadha obboloota keenya amantaa Ortodoksii hordofan manni amantaa Ortodoksii Oromiyaadhaa gaafa ijaaramu jedhan namni obboloota kiyya amantaa Ortodoksii hordofan caala dabil sagalee isaaniif ta'aa ture hin beekna sooshaal miidiyaa kanarra wal agarraa miti. Ummata Islaamaa obboloota kiyya Muslimaati. Nama laala. Garuu har'a immoo maqaan taaneen waan hin taane yeroo isaan maxxansan yeroo isaan waan hin taane barreessan argu baay'een gadda baay'een itti dhagahama. Maaliif akkanatti lafti wanni hundu wanni ati har'a itti gammaddu kun bor ammoo kasi dhiiga si boochisu akka dhufu abiyyi si boochisu na amana. Wallaaluuf jira bara wal arguuf illee jira. Gaafa kana jedhu nama doorsaatti hin jiran. Kana booda akkamitti akka deemnu akkamitti akka tattaaffannu hin beeknaa jechuudha. Nuti kaleessas obboloota keenya cinaa dhaabbachaa turre sagalee ta'aa turre Oromummaadhaan. Lafti Tuulamaa ka jedhamu ka ittiin lafa ittiin bulmaataati malee lafa Tuulamaa sanarra maajoritiin kan qaqqaban akka ta'e hin beekna bara. Nuti ammoo lafti ta Tuulamaatii miti. Ta Oromoo fi Oromiyaa hundaatii jennu. Lafti Harargeelleen ta Oromoo hunda maqaadhaa fi gosa taa'umsa lafaatiin malee Oromoon hundi Oromiyaan hundi bakki hundi kasaati. Namni har'aatiin lafti kun kiyyaati jettu bor akkamii wajjin jiraachuuf deemta. So biyya tokko qabaatte ribaallota tokko qabaatte. Biyya Jarman kana keessatti lammiin naannoo kanaa kaachii ka jedhu hin jiru. Ameerikaa keessa soo deemte hin jiru. Ameerikaan citizen Ameerikaa dhumatee jira. Oromoon Oromoodha. Oromiyaadha dhumate gootonni keenya kaleessan nu barsiisan. Waan qabnu waloodhaan walitti qabna malee wanni kophaa qabnu tokko illee hin jiru jechuudha. Kana asitti isiniif inni lammataa ammoo hulala propagandaan isin oofaa turtan namoonni tokko. Sababa masgidaa fi saba silxee fa'aa warroota wal qabsiisantu jira. Isirroon dogoggora guddaadha kun. Silxeen masgida ijaarrattee qabdu hin qabdu. Sabni masgidaa fi beetekiristaana charchii qabu Itoophiyaa keessa illee jiru. Ka Ortodoksii biras dhaqaa, Islaama biras dhaqaa, bakka barbaadan dhaqaa. Hordoftoonni amantaa Musliimaa kamuu saba kamirraayyuu Affaartu jira, Sumaalee jira, Guraagee jira, Silxee jira, Oromoo jira, Argobba jira. Gosoota hedduutu jira biyya san keessa. Ka amantaa Musliimaa hordofan. Ka masgida ijaaru ammoo uummata lammiidha walitti bahanii uummatatti ijaarata. Manni kun mana Rabbiiti. Mana Waaqa itti waaqeffatanii Rabbiin itti ibaadatan. Ka Rabbii itti kadhatan. Tagartee borii keerii borii itti hojjetanii itti dalagan. Mana Rabbiiti. Mana miskiinni hundi dhufee itti fayyadamu. Hiyyeessaa fi dureessi bakki itti wal qixatu. Ministeeraa fi kaabinee fi kaadirelleen liisturelleen bakka itti wal qixa. Saffaata karra waliin salaatan. Bakka wal qixxummaan ilma namaatti kabajamu Itoophiyaa keessaa isa bakka san masgida qofa. Hin jiru. Bakka biraan jiru. Bakka biraa kun aangoo sirra qabaa, kun mallaqa sirra qabaa, garuu nuti amantaan keenya kan nu barsiise maalidha? Duniyaas qabaadhu, aangoos qabaadhu. Wanni hundi ammoo akka wal qixa ta'e kan nu barsiise amantaan keenya. Bor akka duulee kaanu. Dunyaa warqee qabdu, fooqii qabdu, aangoo qabdullee akka dhiistee biraa deemtu kan nu barsiise amantaan keenya. Ka aangoo namatti garsiifatu akka Rabbi irraa kafaluu ta'u. Ka aangoo namatti boonu akka Rabbi irraa kafaluu ta'u. Ka dunyaa qabu namatti boonu akka Rabbi irraa kafaluuf ta'u. Kana afaan barsiisa amantaan keenya jechuudha. Kanaaf ajjechaa amma deemaa jiru kana hin balaaleffannaa akkaan mormina propoogandaa hulala ooftan sababa diigamuu masgidaatiin wal qabsiisanii ka silxeetii ka guraageetii hin jiru. Masgidni silxee jedhamee dhaabbatee hin jiru ka guraagee ka jedhamee dhaabbatee hin jiru ka Oromoo ka jedhamee dhaabbatee illee hin jiru. Masgidni masgida adiilleen gurraachilleen hundi isaa dhufee ka wal qixatti fayyadamu jechuudha masgida jechuudha. Kanaaf mootummaan kun ammallee gaafii uummataa deebisuutti hin jiru. Deebisuufillee hin ta'u. Tuffii majliisa
federaalaatii fi naannoo fi uummata islaamaatiif mootummaan kun qabu kan nutti agarsiisu jechuudha. Kaleessa abiyyi warri charchii wotatti ka'e. Dhaqee warra paappaasii fi jinni miilarratti kufaan ture abiyyi. Abiyyi mataan isaan walitti qabee bariisaan ture. Har'a Shimallis Faan hagamta akka majlisa Oromiyaallee federaalillee akka qaban laala deemati. Abiyyi kaleessa guyyaa lama keessatti guyyaa sadii keessatti ka Oromiyaallee yaamanii kaanillee yaamee araarsuudhaaf yaalii meeqa godha abiyyi. Yaalii soballee haa ta'u ka kijiballee ka fakkeessillee haa ta'uti. Garuu ka uummata musliima islaama Itoophiyaa majlisa federaalaa wajjin mootummaan kun haasaa jira. Marii godhaa jira. Rakkoolee uumaman hiikuudhaaf qophiidha. Rakkoo irraan dabalaa jira jechuudha. Uummata sanaatu ka qawwee harkaa hin qabne ka waan takka harkaa hin qabne uummata harka qullaa jiru mootummaa rasaasa guyyaa diidhaan itti roobsaa jiru jechuudha. Jaardaa 21ffaa kana keessa. Mootummaan kun hagam akka garaa jabaatu. Mootummaan kun hagam takka akka uummata musliima hawaasa musliima biyya Itoophiyaatiif tuffii qabu kan nama agarsiisu jechuudha. Haga namarra tuffatamtanii jechuudha. Kabaja dhabdanii jechuudha. Kanaaf daasbooraan kaatanii sagalee keessan dhageessifachuu uummata obboloota keessan biyya keessatti ajjeefamaa jiraniif isaan cinaa dhaabbachuu kan miidhaman yaalachuu lammiilee qulqulluu uummata nagaatu miidhaan gurguddaan irra gahaa jira. Ilma haati osoo abbaan masjida deemee salaata jedhu kan lubbuu isaa dhabe meeqatu jira. Uummata waan takkan godhin mootummaan lammiilee uummata musliimaa shororkeessaa jira. Shororkeessaa guddaa. Waan takkaa kaleessa yaadifaan hin godhin dhaloota keenya keessatti argin seenaa biltsiginnaa kana keessatti argaa jirra jechuudha. Kanaaf ka of kabachiisu abbaadha. Bofatu maal jedhe abbatuuf maraa jedhe bofni. Ka of kabachiisuuf si anaa fi si yoo tokko taane yoo walii gallee wal dhageeffanne yoo wareegamma kaffalla waliin jennee waadaa seenne san galmaan ka gennu taate tuffii jalanii baana jechuudha. Yoo ka islaamni Itoophiyaa akkuma tuffatamte jiraata jechuudha. Kaza Itoophiyaa የክርስቲያን ደሴት ናት።